yeroon akka duratti hojjenne isitti morba mana caatiiti buna jabanaa jala iddoo sobaa iddoo ameedha yeroo irratti hojjedhu kai ta'a ollatana yeroon irratti hojjedhu yeroo irratti hojjechuuf ani ka'uun qaba yeroon gaa'ela keeti amma yoo waan ta'eef yeroo gaa'ela kee irratti hojjedhu yeroon nagada amma yeroon qotu amma yeroon guddachuu amma biyya kana keessas kan jirtan biyya alaa kan jirtan mana namaa kan jirtan makiinaa jala kan teessan leestroo kan taatan oofaa kan jirtan biyya bushaa kan jirtan yeroon isin irratti hojjettu yeroo irratti hojjedha sagalee waaqayyoo maal jedha waan hundumtu yeroo qabaa yeroo keenya irratti beeku barbaachisa barataan lafa jirtu yeroon kun yeroo qayyabannaa kee ta'u irratti hojjedhu qabxii gaariidhaan baata akkuma barri kun darbaa jiru yeroon koos darbaa jira idimeen koos darbaa jira bara 2017 harkisee fiduu hin danda'an dhagaa jirtu abbe yeroo kadhannaa godhadhu yeroo dubbisuu godhadhu yeroo jaallachuu yeroo gargaaru yeroo ajjeesuu keessa ba'i maqaanuma yesuusin yeroo sirratti hojjetin yeroo irratti hojjedhu yeroo sirratti hojjetin yesuus yeroo irratti hojjedhu kayachi simbarbaachisu ni taa'e yeroo kee buna shii tokko tokkisoki maal sii godha inni nagadatu yeroo irratti hojjetaa jira inni bitatu garumaa yoo yeroo wallaan yeroo bishaan xaafamuti keessa lixanii maal ta'an fayyan yeroo fayyuu keessi kondeeshin dabarsin maalirra jira shan yohaannis tujubi shanichaa gaafa raafamu yeroo isaatti keessa lixanii fayyu yeroo dabarraan hin jiru yeroo sirratti hojjetin yeroo irratti hojjedhu